irratti dalagutti jirra dhibbarraa dhibba maaltu jira garam deemaa jirra maaltu jira dhibbarraa dhibba waan dhugaa social media kanarratti bahee namni lallabaa oolee maalii jechuun bu'aa hin qabu maaltu dhugaadha maaltu dhara yeroo ani laayivas akkanatti seenu narraa fahamtan jayyidan akkana narraa fahamtanii kanaa miti garam deemaa jirra garamtu jira maaltu jira eessa jirra CIA sini agal qormaata guddaatti na qormaata guddaa kana jedhama dubbii madhageettaniif gadi baataniif dubbii hin labsina qormaata guddaatti na qormaata guddaa itti na'ee jennu kana hawaasni Oromoo hundi dhaga'uu ta'a hundi jajjitan isin yaa galu osoo booyuu hin ta'in osoo miira keessa galuu hin ta'in osoo waan adda addaa hin gahin shakkii keessa of hin naqin maaltu maal ta'e hin jedhin nuttu gadi isinii baasa kana nuttu gadi isinii baasa waan haqiiqaa rabbiin jaalatu ka kijiba tokko hin qabne seenaa gubbarraa fuudhee ilaa aakir dhageettanii yookaan guyyaa lama sadiin dura dubbii sana silaa nuttu dura gadi baasuu qaba akka fakkiitti nuttu baasayu namni daqiiqama ammaa dhageettanii dubbii baaftanii ho'isina taphaatii miti dubbiin ittiin taphatanii miti ta Facebook irra oofanii miti istiraatiijii qabdi kaayoo qabdi akkatti haasayamu qabu okay isin yaa galu jayyida nafsee tana anilleen jaaladha ila nama nafsee naa kenne nafseeti yoo kenneef qaalii miti narratti kana waan ta'eef waan dhugaa waan qabatamaa barbaadaniimi laayiba yeroo an akkanatti seenanarraa fahama akka taa'u kanatti qullaaki maaltu dalagamee maaltu bu'ee kulli nu bira isin yaa galu kana kulli akka waraana Ameerikaa CIA kanatti duunnee ilaalle taphaa miti akkuma namni dhaga'eef lolu kanaa miti taphaa miti maaltu dhugaa maaltu sobaa maaltu dalagame maaltu oofame maaltu sadarkaa kana keessa ga'e kana isinii jedha isinitti hawaasni keenya kan social media kanarratti baatanii namoonni baay'een bilbilaallee dubbisa akka social media irratti hin baane dubbii maal keessa akka kenne eessa akka kenne nu bira eeyda jayyidan dubbii haqiiqaa dubbii rabbi jaalatu tasoban qabne jechuu nu bira eeyda hirribatti fixanne hirribaa kaatanii waan baballeessina hirribaa kaatanii waan baballeessina quban qabdanii waan deemamaa jiru walin cinqina isinii galaan haasoynan haasa'u jayyidan isinii gala akkaan wanni kun dhugaamoo dhugaa miti Abu Mus'ab miseenjaraan cinqaan miti fanaddabu kan wayta huccuu kanaan laayiba seene fahama kun akkana isinii haa galu huccuu kanaan laayiba yeroo seene isinii haa galu kan isinitti nimu garuu daddarbitanii achi darbitanii garana gootanii dubbii akkasitti deemtuu miti seenaa qabdi siiraa qabdi haasaya qabdi dalagaa qabdi istiraatiijii qabdi kaayoo qabdi waa hunda bu'uura qabdi yoo Oromoo dhugaa taatan yoo hafarsee taatan Facebook irratti hafarsitanii nama haqa isin laalchifattanii hafarsitanii bor shamarran teessan gadi dhiiftan jayyidan wallahi ani saba Oromoo ta'urra baay'ee natti dhaga'ama waan kana ta'eef amma dubbii hin hafarsina Oromoon dubbii hin hafarsina kana kaan isin hin jedhu dhaamsi kaayoo qabdi wanni akka itti deemamu qabdillee
dhugaamo soba huccuu tanaan beeyta wayitaan karoora kanaan dhufen beeytan maaltu dalagamee maaltu jira soba moo dhugaa nuttu isinii fida nuttu isinii fida jajjidan taarika wajjin waan dalagame wajjin dhugaa dalagame moo sobaan dalagame maaltu dalagame akkanamitti dalagame yoo dhugaa ta'e akkamitti dalagame karoora kamiin dalagame eenyu dalagee eessa dhaqee maaltu dalagee yoo dhugaa ta'e nuttu isinii fida yoo hin dalagamne hin jiraa maalii jedhamle nuttu isinii fida sa'aatii 40 way sa'a 2 yoo rafne rabbiin ka argu 42 keessa sa'a 2 yoo rafne hirribni keenya jira jarranu isinii haa galu isinii haa galu yoo dhugaa taate Oromoo waan jettu itti achi finne yoo soba taate illee isinii fida yoo isin soba taate dubbiin tun huccuu kanaan hin dhufne yoo dhugaa taate huccuu kanaan dhufna isinii haa galu akkanatti maaltu deemee maaltu dalagamee nuttu isinii fida dhageettanii hin cinqamina bakka mara jira gurri keenya bakka biraa jira arrabni bakka biraa jira luunyi bakka biraa jira harki bakka biraa jira kulli qaama keenyaa bakka biraa jira kulliin isaa waa fidee dhufaa jira Oromoo kulliin isaa kulliin tokkochi akkanaan deebi'aan jiru waan fidee dhufaa jiru kana kuufamaa jira kuufama kana keessatti waan jiru waan haqaa waan rabbiin jaalatu nuttu gadi baasa kanaan ala ammoo feesbuuka kanarratti dubbii takka osoo hin bayyanfatin daqiiqama dubbii dhageettanii gadi baatanii waan ibsina maali maali waan isiniin jedhu qabu kanarra waa maxxansu waa ibsu guyyaa 2-3 iyyitanii cal'isuun xabii'aa keenya nama iyyinuuf qabnallee nama iyyinuuf qabna jajjidan hin beeytan kana nama iyyinuuf hin qabna nama iyyinuuf hin qabna nama namni isaan iyyina jira rabbiin qofti isaa nama iyyinuuf hin qabna jajjidan qabna walaakin nama namni iyyineef qaba ka rabbi qofti isaa kun indabro kanatti maaltu jira nu bira eega hagana qofa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hin cinqamina nu eega anattu tafaasiila dubbii dhibbarraan dhibbatti isinii fida tafaasiila dubbii maaltu akka jedhu arru'ii tiyyatana eennuuf hin sodaadhu rabbii aalamaa malee isinii galaan tafaasiila dubbii anattu isinii fida cinqaa tokko malee sooshaal miidiyaa irratti osoo nu batii waan adda addaa hawaasa tuqu nama akkanatu akkana godhee duraanii isin beeynaa kun istiraatiijii nama du'ee nama kufee qofa dhagaa xariiqa qabna karaa deemnuu hin qabnan tokko ka isinii nadhii gammadaa kaleessa awwaalame